barnoota ajaa'iba barnoota namoonni baay'een koomentii jalatti na gaafataa jirtan takka isinii qabadhee dhufeen jira. Feesbuukiin kiyya friendii 5,000 ol yookaan saahiba 5,000 ol simachuu hin danda'u haala kamiin sirreessuu dandeenya ka jedhu namoota baay'ee gaafataa ture. Koomentii keessanii gaa deebisuun akkuma itti fufee jira. Kanaafuu gaaffii qabdu taanaan gaaffii xiqqaa ta'e guddaa hundi keessanuu waan feetan gaafachuu dandeessu jechuudha. Facebook friendiin yeroo 5,000 guutee yeroo isin namoota ta'e simachuu jettan ana biltuu add more friends jedha. Kana jechuun nama 5,000 ol simachuu hin danda'u namoota ta'e keessaa baasii maaneejii gochuudhaan waan jedhu nuuf himaa jechuudha. Haala kamiin akka nama 5,000 ol darbuu danda'u gochuu dandeenya ka jedhu seetingii xiqqoodhuma sirreessuudhaan kan waliin ilaallu ta'a. Obboleeyyan chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskraayibii sakandii xiqqoo isinitti fudhata. Sabskraayibii laayikiin sakandii xiqqoo isinitti fudhata. Laayikii sheerii hiriyoota keessanii gochuun na waliin turaa isiniin jecha koomentii keessaniif deebii isiniifin deebisaa gara viidiyootiin tartiibaan isiniin qabadhee dhufaan jira. Gaaffii qabdu taanaan gaaffii keessan sirriitti koomentii jalatti naaf kataba viidiyoodhaan isiniif qabadheen dhufa. Wanni viidiyoo isiniif dalagamu kun sirriitti isin gargaaraa hordofaa isiniin jecha feesbuukii friendii 5,000 ol akka fudhatu haala kamiin gochuu dandeenya isa jedhutti darbinaa jechuudha. Feesbuukii irra seenuudhaan gara piroofaayilii keenya deemne feesbuukii kana yoo ilaaltan nama 5,000 baadhatee jira. Kana jechuun sanaa ol dabaluu hin danda'u jechuudha. Haala kamiin sirreessuu danda'a 5K jedha asirratti friendiin 5,000 gahee jira. Yoo nama biraa simachuudha irra tuqu kana caalaa seenuu hin danda'u waan jedhu naaf ibsaa jechuudha. Kanaafuu haala kamiin akka sirreessuu dandeenyu daqiiqaa xiqqoo keessatti seekitingii xiqqoodhuma sirreessuudhaan waliin ilaallaa jechuudha. San sirreessuu keenyaan dura piroofaayilii keenya jala seenuudhaan tuqaa sadan jala kana jirtu tuquudhaan seetingii takka waliin ilaallaa. Feesbuukii keenya maal irra jira isa jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Tuqaa sadan kana tuqnee gara fuula duraa deemna. Akkuma isin argitan 5,000 guutee jira. Tuqaa san tuqina. Tuqaa san tuquudhaan haala kamiin feesbuukiin keenya namatti mul'ataa jira. Nuti abbaa feesbuukichaati. Namni yoo haala kamiin feesbuukii keenya arga isa jedhu view as isii jettu mallattoon ijaa kun as jirti. Mallattoo ijaa san tuquudhaan dura haala kamiin akka inni namatti mul'ataa jiru ilaallaa jechuudha. View as mallattoo ijaa qabdii tuqaa sadan sana yeroo tuqne kanaafuu asirra tuquudhaan feesbuukiin keenya haala kamiin namoota biraatti haala kamiin akka inni mul'ataa jiru ilaallaa jechuudha. View as jechuun akka nama biraatti kaanee feesbuukii keenya ilaaluu jechuudha. Haala kanaan yeroo ilaallu edit profileif exit view asii gubbaa jira. Haala kanaan namatti mul'ata. Message ka jedhuu fi add friend ka jedhutu namatti mul'ata jechuudha. Kanaafuu asirratti add friend ka jedhu kana jijjiiruun dirqama ta'a jechuudha. Maaliif nama 5,000 geenye jirra 5,000 irratti dhaabataa jechuudha. Kanaafuu akka namni biraa dhufee saahiba nuun ta'uuf maal gochuu qabna? Add friend ka jedhu ka as jiru kana irraa jijjiiruu qabna jechuudha. Gara maaliitti deebifna? Gara foolootti deebisuu qabna jechuudha. Add friend irra jira. Add friendiidhaan namatti mul'ataa jira jechuudha. Kanaafuu namni add friend nu gochuu hin danda'u 5,000 guunnee jirra. Kanaafuu jijjiiruun dirqama jechuudha. Add friend kana gara kamitti deebifna? Gara foolootti deebifna. Foolootti deebisuuf gara lamaani exit jennee habaanu exit view ka jedhu kana tuquudhaan xiyya duubatti nu deebisus tuunee keessaa bahuu dandeenya. Duubatti deebina. Eessa deemna? Gara Facebook hoomii keenyaa deemna jechuudha. Nuti haala kanaan argina. Namni biraa garuu add friend argaa jira jechuudha. Add friend ka jedhu argaa. Nuti garuu add to story. Haala kamiin akka inni namatti mul'atu tuqaa sadan tuquudhaan mallattoo ijaa tuqnee add friend ta'uu isaa mirkaneessinee yookaan ilaallee kaane. Kanaafuu feesbuukii keenya hoomiitti deebi'uudhaan sarara sadan gubbaa jiru tuquun yeroo tokko gara seetingii adeemna. Sarara sadan as jiru kana irra tuqanna yookaan piroofaayilii keenya yeroo tuqne haala kanaan nu baasa. Mallattoon seetingii xiqqaan takka gubbaa irratti arganna. Mallattoo seetingii kana irra tuqanna yeroo tokko. Mallattoo seetingii kana irra tuquudhaan gara seetingii adeemnaa jechuudha. Seetingiin keenya haala kanaan nu baasa gara gajjallaatti gadi buuna. Gara gajjallaatti gadi bu'uudhaan who can send you how people contact you ka jedhu ni jira. How people can find and contact you. Namoonni haala kamiin si argachuu yookaan immoo contact si gochuu qabu ka jedhu asirratti argannaa jechuudha. Haala kamiin akka namoonni nu argachuu qaban. Kanaafuu asirra tuquun gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Feesbuukiin keenya friendir add friendir akka jiru bandiree jirra. Kanaafuu kanarra tuquun gara fuula duraa deemne sana sirreessinaa jechuudha. How people can find and contact you ka jedhu tuquudhaan ka jalqaba irratti nuuf dhufu haala kana erga nuu baasee booda how can send you who can send you friend request eenyu friend request siifa ergu yookaan saahibummaa si haa gaafatu ka jedhu kun everyone irra jira nama hunda jechuudha. Achirra tuqna everyone ka jedhu kana filannoo lamatu irra jira. Everyone ka jedhu kanarra tuqne friend of friend itti deebifnaa jechuudha. Who can send you
friend request ka jedhu kanarra tuqna. Sanaan booda everyone fi friend of friends ka jedhu jira. Friends of friends ka jedhurra keenya jechuudha. Filannoo isa lammaffaa filannaa jechuudha. Filannoo isa lammaffaa keenya everyone irraa kaafne. Sanaan booda duubatti adeebina. Duubatti deebi'uudhaan gara profaayilii keenyaa deemnee fooloon sun jijjiiramuu isaa ilaalla. Karaan tokko karaan nuti ittiin foolootti deebifnu isa kanaa jechuudha. Friend of friend irra keenya jirra. Duubatti deebinee gara profaayilii keenyaa deemuudhaan add friend irraa foolootti deebi'uu isaa ilaallaa jechuudha. Profaayilii keenya irra tuqnee gara profaayilii keenyaa adeemnaa jechuudha. Yeroo asirra tuqnee gara profaayilii keenyaa deemnu haala kanaan nu baasaa fooloo irra jiraachuu isaa ilaaluuf tuqaa sadan kana tuqna. Tuqaa sadan profaayilii keenya jala jiru tuquun mallattoo ijaa san tuqanna ammallee view as jettu mallattoon ijaa kun as jirti. Mallattoo ijaa kanarra tuqachuudhaan add friend irraa ka'ee fooloo irra ta'uu isaa ilaallaa jechuudha. Amma asirratti fooloo irra tahee jira. Namni kamiyyuu feesbuukiin keenya friendiin keenya 5,000 irratti kan dhaabate sun fooloodhaan namni maatii keenya ta'uu eegalaa jechuudha. Add friendiin guutee jira. Kanaafuu foolootti deebifnee akka namni chaanaalii keenya feesbuukii keenya akka inni fooloo godhu taasifnaa jechuudha. Amma duraan add friend irra ture foolootti deebifnee jirra. Inni lammaffaan yoo gara kanaan foolootti isiniif deebihuu dide jechuudha. Inni lammaffaan achuma tuqaa sadan erga tuqnee booda kasilaa view as tuqnee mallattoo ijaa tuqnu dhiifnee jechuudha. Gara gajjallaatti gadi deebi'uudhaan turn on professional mode ka jedhu ni jira. Turn on professional mode. Karaan inni lammaffaan isin fooloo ittiin deebisuu dandeessan isa kanaa jechuudha. Turn on professional mode isa jedhu kanarra tuqannaa jechuudha. Gara sanaan yoo gara sanaan ni deebi'a seetiin seenuudhaan yookaan immoo asii turn on professional mode kan namoota baay'ee professional mode hin qabu kanaaf asii isinitti agarsiisuu barbaade. Inni lammaffaan gara kanaan dhuftanii professional mode kana akka namni baay'ee fooloo isin godhu jijjiirtuu jechuudha. Lachuu yoo gootanis baay'ee bareedaadha. Turn on ka jedhu kana tuquudhaan akka namni baay'een turn on ka jedhu kana kabiluu kana tuqitu sanaan booda professional moodiin onii ta'a. Namni baay'een feesbuukii keessan fooloo gochuu eegalaa jechuudha. Kanaafuu friendiin keessan kan 5,000tti dhaabate fooloodhaanis itti fuufaa fooloon keessanis asii dabalaa adeemaa jechuudha. Haala salphaa ta'e kanaan seetingiidhuma kanaan lammas sirreessuudhaan salphaatti akka namni fooloo isin godhu gochuu dandeessuun isin jira. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Gaaffii qabdu taanaan koomentii jalatti naa barreessaa. Laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii.